mana keessan teessanii karaa foddaa OBN Gaammeen kan nu daawwachaa jirtan baga bacaqii gannaa baatanii booqa birraa nagaaf gammachuun ittiin isin ga'e isiniin jennaa kun qophii addaa kabaja bara haaraa sababeeffachuun as istiidiyoo keenyatti barattoota mana barumsaa Hawwaasaa yuunivarsitii Saayinsii fi Teekinoloojii Adaamaa wajjin wal dorgommii garaagaraa taasisuuf deemna. Egaa ijoollee isinis mana keessan teessanii gaaffilee dandeessan deebisaa kan hin beekne immoo irraa barachaa guyyaa ayyaana akka nu waliin dabarsaa ooltan barbaanna hanga xumuraatti turtiin keessan nu waliin haa ta'u ijoollee wajjin wal isin barsiisna baga nagaan dhuftan. Mee haamileen keessan meerreen jiru? Tolee maqaa keessanii kutaa meeqatti akka dabartan ijoollee mana ta'anii isin daawwataa jiranitti nu himtu. Asii eegallumti? Maqaan koo Caaltuu Muktaa jedhama. Kan dhufe Mana Barumsaa Hawwaasaa yuunivarsitii Saayinsii fi Teekinoloojii Adaamaa irraa dhufe. Barattuu kutaa torbaffaa irraa gara 8ffaatti ce'uudha jechuudha. Ayyee. Maqaan koo Hamzaamaan jedhama. Barataa kutaa 8ffaati. Mana Barumsaa Hawwaasaa yuunivarsitii fi Saayinsii Teekinoloojii Adaamaa irraa dhufe. Qophii kana irratti waan dhiyeessitaniif guddaa galatooma. Maqaan koo Urjii Umar jedhama. Mana Barumsaa Hawwaasaa Saayinsii fi Teekinoloojii Adaamaa yuunivarsitii irraa dhufe. Asitti waan dhiyeessuuf natti tola. Tifufa. Maqaan koo Tuulama jedhama. Mana Barumsaa Hawwaasaa yuunivarsitii Saayinsii fi Teekinoloojii Adaamaa irraa barattuu kutaa torbaffaa irraa gara 8ffaatti darbitu. Maqaan koo Antiikaaba jedhama. Barataa kutaa torbaffaa irraa gara kutaa 8ffaatti darbeedha. Mana Barumsaa Astuu Koominitii Iskuul irraa dhufe waan asirra dhiyeessitaniif guddaa galatooma. Maqaan koo Jeenus Ahmed jedhama. Mana Barumsaa Hawwaasaa yuunivarsitii Saayinsii fi Teekinoloojii baradhaa kutaa gara 8ffaatti jira. Tole, haamileen keessan waliin jiru. Qophooftanii? Dorgommii keessatti gaa mo'achuunis mo'atamuunis hin jira. Kun immoo guyyaa ayyaanaati ijoollee mana isaanii ta'anii karaa foddaa OBN Gaammeen isin daawwachaa waan hin beeknes isinirraa baruudhaaf qophaa'anii jiru waan ta'eef isinis hamma xumuraatti waan dandeessan yaalaa kan hin dandeenyes immoo yeroo dhufuuf irraa baratu jechuudha. Namni tokko gaaffii sadii qaba. Gareen hundumtuu dhuunfaadhaan kan dorgomtanii namni tokko gaaffii sadiidha kan isin gaafatamtanii gaaffii tokko hanga 3 namni ba'ee badhaasa qaba. Isaan ala kan jiru immoo dorgommiin mo'uunis mo'atamuunis waan jiruufi homaa shakkiin qabu mitiire. Kanaaf mo'annus mo'amuu baannus haamilee keessanii. Tolee dorgommiin keenya guyyaa har'aa qabiyyee garaagaraati kan inni of keessaa qabu gaaffilee waliigalaa hin qaba sirna gadaa keessaa hin qaba akkasumas immoo wantuma isin barattan cuunfaa keessaa kan walitti dhufee qophaa'edha. Kanaaf haa eegallu qophiidha. Mee haamilee keessan dhageessaa alta. Tole baay'ee gaariidha. Dhuftanii carraa fudhattu. Marsaa jalqabaa carraa dhuftanii fudhattu. Tole. Isinirraa eegallu, foontu sirraa eegallu. Tole. Gaaffii lakkoofsa meeqa qabatte? 13. Tole. Gaaffii lakkoofsa 13 kanneen armaan gadii keessaa ayyaana ijoollee dubaraa kan ta'e isa kami? A. Goobee, B. Qunnii buqqifannaa, C. Taaboree, D. A fi Caan deebiidha. Irrasii deebi'u kanneen armaan gadii keessaa ayyaana ijoollee dubaraa kan ta'e isa kami? A. Goobee, B. Qunnii buqqifannaa, C. Taaboree, D. A fi Caan deebiidha. B. Qunnii buqqifannaa. Qunnii buqqifannaa sirriitti deebistee. Baay'ee gaariidha. Tifufi. Gaaffii lakkoofsa 3. Tole gaaffii lakkoofsa 3. Abbaa Gadaa Oromoo Booranaa yeroo ammaa kana baalli harkaa qaban eenyu jedhamu? Abbaan Gadaa Oromoo Booranaa yeroo ammaa baalli harkaa qaban eenyu jedhamu? Filannoon qabu. Filannoon qabu. Yaali. Kuraa Jaarsoo. Kuraa Jaarsoo hin arganne. Mana keessaa namni yaalu jira? Tole. Guyyoo Booruu. Guyyoo Booruu guyyoo sirriitti deebistee. Tole gaaffii lakkoofsa meeqa? Gaaffii lakkoofsa 14. Gaaffii lakkoofsa 14. Saayintistiin yeroo jalqabaaf ampuulii kalaqe eenyu jedhama? A. Albert Einstein, B. Thomas Edison,
Caa Mikaayil Faradaay. Daa Joon Daaltaa. Baa Toomaas Edison. Toomaas Edison. Tole ijoollee mana keessan teessanii akkuma daawwachaa jirtan ijoolleen dorgomtoonni guyyaarraa jajjaboodha hin danda'amne hagammaatti isinis immoo mana keessan teessanii waan nyaatan nyaachaa kan dhuganis irratti unachaa qophii keenyaan bashannanaa buhaaraa guyyaa ayyaanaatiin akkasiin waliin dabarsaartan abdii gaarii qabna ammayyuu turtiin keessan nu wajjinaa ta'u gara kanatti dabarru mitiire maaliin sodaattanii fuula guurtanii tole gaaffii lakkoofsa meeqa sirraa jalqaba Gaaffii lakkoofsa 12. Gaaffii lakkoofsa 12 meeshaalee ulfoo gadaa 4 himii jedha. Meeshaalee ulfoo gadaa 4 himii. Filannoon qabu. Inni tokkoffaan bokkuu. Tole. Inni lammaffaan kallacha. Tole. Inni lammaffaan immoo siinqee. Tole. Caccuu. Tole. Hamma gaafatamte ol deebisa. Maali reessinitti naaftanii maarki keessan hin lallaafe. Gara gaaffii sattaanutti dabarraa. Gaaffii lakkoofsa meeqa? Lakkoofsa 4. Gaaffii lakkoofsa 4. Hidhi guddichi haaromsi Itoophiyaa naannolee Itoophiyaan qabdu keessaa naannoo kamitti iddoo addaa itti ijaaramaa jiru maal jedhama jedha? Filannoon qabu. Beenishaangul Gumuz. Iddoo addaa. Amma Beenishaangul Gumuzitti kan ijaaramaa jiru beeka. Babiraa. Naannoo Beenishaangul Gumuz iddoo addaa isaa. Gumuz. Iddoo addaa Gumuz miti hin arganne. Egaa ijoollee naannoo Beenishaangul Gumuz argatee jira garuu deebii isaa iddoo addaa Gubaa jedhamuttidha kan inni argamu. Haamilee kennaa fi yaaleera. Tole gaaffii lakkoofsa meeqa? Gaaffii lakkoofsa 5. Gaaffii lakkoofsa 5. Gaaffiin kun gaaffii baay'ee salphaadha. Suuraa kana ilaaluun namni kun eenyu maal hojjetee? Athletics Abbabaa Biqilaa. Seenaa guddaa kan qabudha. Tole mee seenaa isaa nutti hiika. Yeroo fiigicha fiiguu hedduu tokko. Yeroo tokko. Yeroo kam inni? Fiigicha irratti baay'ee seenaa guddaa hojjeteeyyuu kopheen isatti ta'uu dhabamnaan miila duwwaa fiigee nama mo'ateedha. Nama biyya isaatiif waamsise. Haamilee kennaa fi sirriitti. Sirriitti deebistee jirti. Egaa ijoollee isinis akkuma seenaa isaa dhageessanii beektan shaambal atleetiks Abbabaa Biqilaa luka duwwaa kaachuudhaan biyya isaatiif nama warqee argamsiisee seenaa guddaa qabudha. Sirriitti ibsitee jirti waan ta'eef haamileen keessan garuu xixiqqaadha. Tole gaaffii marsaa lammaffaatti ceenee jirra. Egaa ijoollee isin mana keessan teessanii guyyaa ayyaanaatii kan nyaatamu nyaachaa kan dhugamus irratti hunachaa qophii dorgaa dorgee barattoota mana barumsaa hawaasaa yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinoloojii Adaamaa wajjin taasisaa jirru akka irraa barachaa jirtan abdii gaarii qabna. Gaaffii marsaa lammaffaatti dabarreerra dhuftanii carraa keessan fudhattu. Tole akkam gaaffiin hin ulfaatti? Maal rifuulli keessan garuu waan aarii qabdan fakkaatu. Hincimaa miti? Akkam? Tole gaaffii lakkoofsa meeqa asirraa eegalu? Gaaffii lakkoofsa 8. Gaaffii lakkoofsa 8. Gaaffiin kunis gaaffii baay'ee salphaadha. Tartiiba halluu faajjii gadaa gubbaarraa gadi kan ibsu kamii jedha? Gurraacha, adii, diimaa, gurraacha, diimaa, adii, gurraacha, diimaa, keelloo, gurraacha. Deebiin baa gurraacha, diimaa. Halluu sanuu tarreessika. Gurraacha, diimaa, adii. Gurraacha, diimaa, adii. Sirriitti deebisteetti. Tole. Kan itti aanu gaaffii lakkoofsa meeqa? Gaaffii lakkoofsa 11. Gaaffii lakkoofsa 11. Dubartiin yeroo jalqabaaf qorannoo hawaaf gara hawaatti ergamtee eenyu jedhamti? Lammii biyya kamiiti? Irraan sii deebi'aa. Dubartiin yeroo jalqabaaf qorannoo hawaaf gara hawaatti ergamtee eenyu jedhamti? Lammii biyya eessaati? Maqaan isii Liyoonoof jedhamti.
lammii biyya Ameerikaa natti fakkaata. Hin arganne yaali meera deebii hin arganne. Maqaa ishee kan dhumaa Leonov natti fakkaate akkas dubbise. Leonov. Hin arganne mana keessa namni yaalu jira qabxii hin qabu garuu mana keessa namni yaalu hin jiru. Hin jiru. Tole saayintistiin kuni lammii gamtaa Sooviyeet durii yookaan ammoo kan yeroo ammaa biyya Raashiyaa jedhamuun beekamtuudha. Vaalaantiinaa Tereshkoovaa jedhamti. Tole gaaffii itti aanu. Gaaffii lakkoofsa 9. Gaaffii lakkoofsa 9. Gaaffii lakkoofsa 9 qophoofteetta? Tole gaaffii lakkoofsa 9 Gadaa Oromoo Tuulamaa keessatti meelbaan bara kanaa buttaa qalee yoo aangoo fudhate waggaa 8 booda miseensa gadaa kamitti aangoo dabarsee kennaa? Arransii deebi'aa. Gadaa Oromoo Tuulamaa keessatti meelbaan bara kanaa buttaa qalee yoo aangoo fudhate waggaa 8 booda miseensa gadaa kamitti aangoo dabarsee kenna? A. Gadaa Muudanaa. B. Gadaa Roobalee. C. Gadaa Birmajii. D. Deebii hin qabu. Gadaa Muudanaa argatte. Yaadde garuu akka tasaarra si bu'eemte? Waan baay'ee itti cinqamaa turte fakkaata. Sirriitti deebisteetti haamileen keessan garuu hin jiru. Garee kana moo garee kana waan mo'atu isinitti fakkaata? Garee kana moo garee kana? Sagalee guddaan kan dhaga'amu garuu gara kanarraati. Kanadha? Kamiifuu ofii keessanii haamilee kennaa. Tole baay'ee gaariidha. Garee kanatti dabarree jirra. Gaaffii lakkoofsa meeqa? Gaaffii lakkoofsa 17. Gaaffii lakkoofsa 17. Kanneen armaan gadii keessaa kan jaalalli biyyaa ittiin ibsamu isa kamiidha? Ijoollee isinis sirriitti dhaggeeffadhaa. Kan dandeessan yaalaa, kan hin dandeenyu immoo irraa barattu. Kanneen armaan gadii keessaa kan jaalalli biyyaa ittiin ibsamu isa kami? A. Biyya ofii jaallachuu. B. Aadaa fi seenaa biyya ofiitiin boonuu. C. Gootota biyyaatiif kabaja kennuu. D. Hunduu deebiidha. D. Hunduu deebiidha. D. Hunduu deebiidha. Sirriitti deebistee. Gareen kun hin danda'amne garuu. Gaaffii lakkoofsa meeqa? Gaaffii lakkoofsa 1. Gaaffii lakkoofsa 1. Biyyoota addunyaarra jiran keessaa baay'ina uummataan sadarkaa 1ffaa hanga 3ffaa jiran himii jedha. Sadarkaa isaanii 1 hanga 3. Biyyoota addunyaarra jiran keessaa baay'ina uummataan sadarkaa 1ffaa hanga 3ffaarra jiran himi. Tokkoffaan Hindiidha natti fakkaata. Tokkoffaa. Tole. Lammaffaa Chaayinaa. Sadaffaa Ameerikaa. Sirriitti argateera. Ishee sadaffaa gada garuu shakkaadhuma miti? Tole baay'ee gaariidha. Hin danda'amne garuu. Gaaffiin isinitti lallaafee natti fakkaata. Ajabaatu? Ajabaatu? Tole gaaffii lakkoofsa meeqa? Gaaffii lakkoofsa 10. Gaaffii lakkoofsa 10. Kunis gaaffii waliigalaati. Biyyoota addunyaarra jiran keessaa biyyi ardii 2 yookaan ardii Awurooppaa fi Eeshiyaa keessatti argamtu biyya kami? A. Portugiiz. B. Speen. C. Raashiyaa. D. France. C. Raashiyaa. C. Raashiyaa argatteerti. Baay'ee gaariidha. Akkam? Salphaadha miti? Kanarra jajjabeessaa deemu? Ajabaatu isinitti laafee jira wanti kun. Tole
Gaaffii marsaa lama xumurree amma gaaffii sadaffaatti dabarree jirra. Isinis mana keessan teessanii nu daawwachaa kan hin beekne irraa barachaa guyyaanis guyyaa ayyaanaatti hiriyoota keessan waliin akkasiin nu daawwachaa jirtan abdii gaarii qabna. Ammas irra deebi'uun baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraa nagayaaf gammachuun ittiin isinii jenna. Ofii keessanii faamilee kenna daawwatu. Tole gaaffii marsaa sadaffaatti dabarraa dhuftanii carraa fudhatu. Qabxiin isinii qabamaa jira. Tokko hanga sadii gidduu eenyutu baha laata? Badhaafamaan eenyudha laata? As immoo asi. Eessarra jira badhaafamaan? Haamileen keessan hin jiru kaan namni badhaafamuuf deemu akkasii. Gara marsaa taanutti ceenee jirra. Kabajamtoota daawwattoota keenya bakka jirtanitti ammallee nu waliin bu'aaraa isiniin jenna. Asirraa eegallu gaaffii lakkoofsa meeqa? Gaaffii lakkoofsa 16. Gaaffii lakkoofsa 16. Gaaffii lakkoofsa 16 gaaffii baay'ee salphaa. Beelladoota armaan gadii keessaa kan alala hin gurre yookaan alala hin dhoofne kami? Beelladoota armaan gadii keessaa kan alala hin gurre yookaan alala hin dhoofne kami jedha. Itti yaadi. A. Harree. B. Gaala. C. Saa. D. Hoolaa. Kan alala hin gurre. Yeroon kee akkasii jalaan deemnetti yeroo keetti fayyadamii. Caasaa. Caasaa hin arganne. Haamilee kennaa fi garuu kamiidha? Mana keessaa namni yaalu jira? Kamiidha beelladoota manaa keessaa kan alala hin dhoofne yookaan hin gurre? Ijoollee kan beelladoota manaa keessaa kan alala hin dhoofne yookaan alala hin gurre harreedha. Deebiinsaa A. Harreedha. Gaaffii lakkoofsa meeqa? 6. Gaaffii lakkoofsa 6. Cimina dhuunfaa namni abbaa gadaa ta'ee filatamuuf deemu tokko qabaachuu qabu sadii himiidha. Cimina dhuunfaa namni abbaa gadaa ta'ee filatamuuf deemu tokko qabaachuu qabu sadii himi yookaan tarreessii jedha. Sirna gadaan hin barattu miti ree? Tarreessi. Tokko, lama, sadii, afur. Tokkoffaa. Namoota araarsuu qabuu danda'a. Tole nagaa buusuu. Nagaa buusuu qabu danda'uu qaba. Biyyoota daangaa isaa akkamitti akka bulchuu qabu beekuu qaba. Nagaan. Inni sadaffaa immoo iftoomina fiduu qaba. Iftoomina. Xumurte? Sadii. Kanuma? Sadii himiira. Tole gaaffii kana keessaa gaaffii tokko deebisuuf yaaleera. Nama dandeettii nagaa buusuu qabu ta'uu qaba. Gootummaa nama qabu, nama obsa qabeessa, nama arraba qajeelaa ta'e, nama gaarii akkasumas immoo beekumsa aadaa, duudhaa fi falaasama Oromoo kan beeku nama akkasiitu abbaa gadaa ta'uu danda'a jedha. Tokko yaalteetta garuu. Tole gaaffii lakkoofsa meeqa? Gaaffii lakkoofsa 2. Gaaffii lakkoofsa 2. Kunis barnootuma sirna gadaa keessaati. Gaaffii lakkoofsa 2. Sirna gadaa keessatti abbaa gadaatti aanee aangoo olaanaa kan qabu kami? Sirna gadaa keessatti abbaa gadaatti aanee aangoo olaanaa kan qabu kami? A. Abbaa qe'ee. B. Jaaldhaaba. C. Adula yookaan torbii. D. Hayyuu. D. Hayyuu. D. Hayyuu. Hin arganne. Hin arganne. Mana keessaa namni yaalu hin jiru? Mana keessaa namni yaalu yoo jiraate. Abbaa gadaatti aanee aangoo olaanaa kan qabu. Hin jiru? Abbaa gadaatti aanee sirna gadaa keessatti abbaa gadaatti aanee aangoo olaanaa kan qabu deebiinsaa adula yookaan torbii caarra kan jirudha. Abbaa gadaatti aansee aangoo olaanaa kan qabu adula yookaan torbiidha. Waraabni. Tole gaaffii lakkoofsa meeqa? Gaaffii lakkoofsa 15.
Gaaffii lakkoofsa 15 sirriitti dhaggeeffadhu itti yaadi deebisii. Meeshaan dhiibbaa dhiigaa ittiin safaruuf gargaaru maal jedhama? A. Termomeetirii, B. Steetoskooppii, C. Sifigimomaanoomeetir, D. Teeleskooppii. Itti yaadi sirriitti. Irra sii deebi'u. Filannoo irra sii deebi'u. A. Termomeetirii, B. Steetoskooppii, C. Sifigimomaanoomeetir, D. Teeleskooppii. C. Sifigimomaanoomeetir. Meenuu dubbisi sirriitti. Sagalee kee ol fuudhiiti. Sifigimomaanoomeetir. C. Sifigimomaanoomeetir. Sirriitti deebistee. Asii namni deebisuuf harka baasaa ture natti mul'achaa ture garuu. Inni ulfaata biti? Tole, gaaffii lakkoofsa meeqa? 18. Gaaffii lakkoofsa 18. Gaaffii lakkoofsa 18. Kanas sirriitti dhaggeeffadhu. Gaaffii lakkoofsa 18 akkas jedha. Ruqooleen dhangala'oo dhiigaa pilaazmaa dhiigaa yoo jedhaman, ruqooleen jajjaboo dhiigaa maal jedhamu? Ruqooleen dhangala'oo dhiigaa pilaazmaa dhiigaa yoo jedhaman, ruqooleen jajjaboo dhiigaa maal jedhamu? Seelota dhiigaa. Seelota dhiigaa sirriitti deebisee. Baay'ee gaariidha. Tole, gaaffii lakkoofsa meeqa? Gaaffii lakkoofsa 7. Gaaffii lakkoofsa 7. Gaaffii lakkoofsa 7. Akkanadha gaaffii lakkoofsa 7. Lagni Oromiyaa keessaa burqee daangaa Itoophiyaa keessaa osoo hin bahin naannoo Affaar haroo Abbee keessatti makame hafu laga kamii jedha? Lagni Oromiyaa keessaa burqee daangaa Itoophiyaa keessaa osoo hin bahin naannoo Affaar haroo Abbee keessatti makame hafu laga kamii? A. Gibee, B. Waabee Shabalee, C. Awaash, D. Didheessa. Kami lagoota kanneen keessaa? B. Waabee Shabalee. B. Waabee Shabalee hin arganne. Waabee Shabalee miti. Mana keessaa yaala. C. Awaash sirriitti deebisteetti. Deebiinsaa akkuma isheen deebistee laga Awaashidha kan Itoophiyaa keessaa hin baane jechuudha. Tole ijoollee ammas irra deebi'uudhaan baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraa kan bara 2018 nagaaf gammachuun ittiin isiniin jenna. Egaa gaaffiin keenya gaaffii dorgaa dorgee keenya guyyaa har'aa kunoo istiidiyoo keessatti barattoota mana barumsaa hawaasaa saayinsii fi teekinooloojii Adaamaa ijoollee qaqqaxaleedha hin danda'amne. Mee ofii keessaniif al tokko haamilee. Galatoomaa gaaffilee gaggaafataman keessaa abbaan murtiigaa kamtu deebisee, kamtu hin deebisne, kamtu tokkoffaadha, kamtu lammaffaadha jedhuun eenyutu tokkoffaadha laata? Asi moo asi? Asi moo asi? Abbaan tokkoffaa hanga sadaffaa keessa namni bahee baramee jira. Namni tokkoffaa bahee qabxii tokkoffaa fiduun tokkoffaa kan bahee barattu. Egaa ijoollee abbaan murtii keenyaa nama tokko hanga sadii bahee qabxii nuu qabatee dhufee eenyutu tokkoffaa bahee eenyutu lammaffaaf sadaffaan immoo eenyudha kan jedhu akkasumas immoo namoota qabxiin isaanii wal qixa ta'e ammoo gaaffii dabalataa gaafannee qabxii kan ittiin gargar baasnu ta'a jechuudha. Isinis mana keessan teessanii ammas qophii dorgaa dorgeetii nu waliin waaraa bashannanaa isinii jenna. Turtii gaarii. Galatooma baga bara haarawaa geessanii bacaqii gannaa keessaa baatanii baga booqaa birraa agartan baga itti isin ga'e jechuu barbaada. Akkaatuma dorgaa dorgee yookiin gaaffiif deebii bareeda taasisaa turaniin tokkoffaa kan ta'e beekameera.
Lammaffaadhaaf ammoo gaaffii gaafatameef barattoonni 3 qabxii wal fakkaataa waan fidaniif warroota qabxii wal fakkaataa fidan kana Boontuu Lammaa, Urjii Umarii fi Jenenus Ahmed qabxii lammaffaadhaaf fi sadaffaadhaaf qabxii wal fakkaataa waan fidaniif osoo gaaffiin biraa akka gaafatamuu fi waan jedhu tokko haga 3 eenyu beeka jedhu boodarra walitti deebina ammaaf warra sadarkaa wal qabe kana osoo lammaffaaf sadaffaa gaaffii dabalataa gaafattanii adda baastanii kan jedhu. Tole galatooma. Tole ijoollee namni qabxii tokkoffaa fide baramee jira. Lammaffaaf sadaffaan ammoo namni 3 qabxii wal qixa fidanii gaaffii dabalataa gaafannee gargar kan baasnu ta'a jechuudha. As keessaa kan deemu eenyudha laata? Garee kana keessaati moo garee kana keessaati? Tole barattoota 3 qabxii kan wal fakkaataa fidaniif gaaffii dabalataa kan gaafannu ta'a jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 19 boontuu qophaa'ee suuraa kanarratti namni mul'atu yookaan hayyuun mul'atu kun eenyu suuraa ilaaluun ibsita jechuudha. Qabxiin kun qabxiittiin sadarkaa keessa galuuf sadarkaa keessaa bahuu malanidha waan ta'eef sirriitti itti yaadii eenyu maqaasaa guutuu deebista. Kan dura arginu beeku. Yaaluu dandeessa. Beektu? Beektu? Sin keessa namni yaalu jira? Qabxiin qabu garuu. Tole boontuun gaaffii kana hin deebisne Jiinanus gaaffii kanarra deebinee si gaafannaa. Suuraa kana ilaaluun namni kun maal hojjete? Eenyudha? Maqaa masaa qofa? Hayyuun kun. Ati sin barree? Tole namni kan biraa? Yaalii dhaggaara. Eenyudha? Haayiluu Fidaa. Haayiluu Fidaa. Haayiluu Fidaa. Haayilee Fidaati argatte. Haayiluu miti garuu Haayilee Fidaadha. Hayyuu Oromoon qabu keessaa nama tokkodha jechuudha. Namni sadaffaa bahe baramee jira. Tole. Kunis gaaffii ittiin gargar baatanidha waan ta'eef sirriitti xiyyeeffadhaatii deebisaa. Alaabaan kun alaabaa biyya kamiiti? Alaabaan kun alaabaa biyya kamiiti? Boontuu fi Biraazil. Biraazil sirriitti argattee. Baay'ee gaariidha dhugaa. Akkam? Gammaddee? Tole ijoollee kun qophii addaa kabaja bara haaraa sababeeffachuudhaan barattoota mana barumsaa hawaasaa saayinsii fi teekinooloojii Adaamaa wajjiniin wal dorgommii adda addaa taasisaa jirra. Isaanis egaa akkuma maqaasaa dorgomanii tokko hanga 3 namni bahee qabxiin adda bahee baramee jira. Egaa guyyaanis guyyaa ayyaanaati waan ta'eef ammatti as dhuftanii nus akkuma keessa nyaachaa dhugaa bohaarraa jechuudha. Dhuftanii keekii nu murtu. Lamman keessan iyyuu kottaati keekii nu muraa. Isa booddee gara badhaasaatti dabarra jechuudha. Akkam ture dorgommichi mee? Mee miira isinitti dhaga'amaa ture natti himaa. Dorgommiin akkam ture? Hin ulfaata ture moo? Laafa ture moo? Gaarii ture dorgommichi garuu akka eegetti hin taane. Mee maaltu ta'e akka eegde? Namoo jedheetiin yaadeetiin dhufee ture garuu namoome. Dorgommii keessa gaamoonis mo'amuunis waan jiruufi yeroo biraa moota jechuudha. Tole namattiin bagattiin si geessee jettuun maatii kee hiriyoottan kee carraa bagattiin singee jettuun. Baga geessanii maatii koof hiriyaa tokkoof baga geessanii waggaa haaraatti baga ceetanii jechuun barbaada galatoom. Dorgommichi baay'ee nama gammachiisa. Gaariidha. Mee miira kamii baasitti dhaga'amaa ture gaafa dhabdus gaafa argattu? Gaafa dhabu xiqqoo aariin numa jira.
gaafa mo'an immoo namatti toluunis ni jira. Gaaffiitti dhageessan beekne hin jiraa keessa? Kaamma kana suuraa. Suuraa amma? Suuraa Hayyuu Hayilee fidaa? Tole, mee obboloota kee hiriyoottan kee nama jaallattuun baga ittiin sin gahee ittiin jedhiin. Ijoollee Oromoo hundaa baga sin gahee. Tole, galatoome. Wantooti fufi. Dorgommiin akkuma hin eegne akkas ta'a jedhee hin eegne mo'uunis mootamuunis waan jiruuf har'aaf mo'atamee jira. Yeroo biraa immoo? Yeroo biraa nan dorgommii namoota jedheen yaada. Uummattoota Itoophiyaa hundaaf baga bara haaraan geessan jechuun barbaada. Qophichi gaarii ture kan nu madaaludha. Akkasuma gaafa ulfaatuunis ni jiru. Haa ta'u malee gaarii ture. Namoonni ani baga geettan jechuu barbaadu firoottan koo, hiriyaa koo, barsiisota koo, uummata Itoophiyaa hundaanuu baga bara haaraa bara 2018 isiniin gahe. Galatooma. Dorgommiin kun bareedaadha. Gaaffii babbareedaa qabdanii. Gaaffiin kun akkana sagantaan kun bara dhuftullee akka itti fufu isin gaafadha. Mo'ullee baadhu irraa baradheera waan ta'eef wanti na aarsu hin jiru. Galatoomaa isin. Galatoomaa. Nama ittiin baga ittiin si gahe jettuun yoo qabaatte? Nama baga isin hunduu baga ittiin geettanii baga ittiin isin gahe. Tole, itti fufii. Dorgommii isaas bareedaadha. Sodaanis gammachuunis walumaa keessa jira. Gaaffiif deebiin kun yeroo kamiyyuu isatti fufee abdii kooti. Nan gaafadhaas. Kanaaf ayyaana kan hin beeknes immoo dubbisteetti dhuftee. Kan hin beeknes keessa ture gidduu barannee jira. Tole, namoota firoottan kee nama baga ittiin si gahechuu barbaaddu yoo jiraate carraan si gahe. Barsiisota koo, hiriyoota koo, firoottan koo fi hordoftoota amantii kiristaanaa maraan baga ayyaana bara haaraa hundumaa isin gahe jechuu barbaada jechuudha. Tole, galatoomaa. Isin hundumti keessan iyyuu warri dorgomtan mo'attootadha. Dorgommii keessa gaa mo'uunis mo'atamuunis waan jiruufi namni tokko hanga sadaffaa bahee tokkoffaa kan bahee barattuu Caaltuu Muktaar harka sadii keessaa sadii deebisuun tokkoffaa baateetti. Aamileen kanumaa nama tokkoffaa baheef. Lammaffaa kan bahee barattuu Urjii Umar. Sadaffaa kan bahee barattuu Jinenus Ahmed. Tole, egaa namni sadarkaa keessa gaafa bahu badhaafamuun inuma jira mitiire jalqabuma irraa immoo akkuma isinitti himnee turre tokko hanga sadii namni bahe badhaasa qaba isiniin jenneerraa. Tole, barattoonni tokko hanga sadii bahan achi as dhufanii badhaasa isaanii fudhatu jechuudha. Tokkoffaa kan baate barattuu Caaltuu Muktaar. Caaltuu asuma na bira jirta? Baga gammaddee baga ittiin si gahee. Lammaffaa kan baate barattuu Urjii Umariidha. Haamileen meerrere? Baga gammaddee baga ittiin si gahe. Sadaffaa kan baate barattuu Jinenus Ahmed. Haamileen meerrere? Baga gammaddee baga ittiin si gahee. Egaa ijoollee dorgaa dorgeen keenya akkuma maqaa isaa dorgomaan mo'atee adda bahee kan hin mo'annes immoo yeroo biraatiif waan hin beekne barate yeroo biraa dhufee kan dorgomu ta'a jechuudha. Qophii keenya dorgaa dorgee kabaja bara haaraa bara 2018 sababeeffachuun as istiidiyoo keenyatti qopheessine asuma irratti kan xumuru ta'a. Isinis bakka jirtanitti ayyaanichi ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Nagaatti. Haamilee ofii keessaniif kennadha.